akkasi buqqaatee manarraa buqqaatee manni irra gubatee taa mormarraa ciru jiran sababa as baatee waa borciteef jecha namni meeqa lubbuun isaa bahu jiru uummata saniin soori jedhi malee anaa miti. Wusha Kanaan jetta soori kanaan jetta deemu uummata Oromoo kaa hargeysa keessa mormarraa ciru jiran saniin soori jedha anaa miti. Maas baatee waa borcite maalti siin ga'e jireenya namaa. Jireenya mataa kee afaaniin albaatee namni osoo afaan soomanii hin beektu Oromoon tun miskiina beekta. Waan isiin afaaniin albaate osoo dhageettanii wallaahi soomaniin guutuun akkana Oromoo kakachuu jirti sababa isii mootummaa waa'ee akkasii dubbatu. Haa ta'uu baadhullee hiika hin beeka. Nasraan maal jedhaa turte garama nuti ummata wal ollaa jiraatu ummata wajji nyaate ummata wajji dhuge ummata walirraa fuudhe walitti heerumsiise dumaash baanna ilma walaal baanna ilma adeer baanna minaamin jedhaa turte garama kana sinii galee waan Somaaleef Oromoo walii qabanillee dubbataa turte. Waan abiyyillee dubbataa turte waan kanarratti isin afaan Somaalinyaa kun isa bayuun mala ilaalcha jedhu qaba miira keessa galtan abbaa abdi xiqqoo waan miira keessa galtanatti fakkaata ati anama wallola keessan kana karaa lamaan hubadhaa ati Nasraan duraan wal janaa turtanii sidhiiftee nama sirra guddaa jaalattee atillee aartee fuutee rakkoon keessan sanna fakkaata malee siyaasa Itoophiyaa natti hin fakkaatu. Siyaasa Oromoo leenatti fakkaatu maraafu isilleen hiree ofii barbaadataa jirti atillee argatte isin lamaanuu obboleewwan kiyya afooyinaa dilla yoo jettanoo jidduu kanatti ummannillee akkasitti koomentii jalatti barreessaa jira jarri kun wal jaalataa ture amma bakka gorraa walitti naafe jedhaa jira warri hordoftoonni keessanillee yoo araaramtanoo abbaa abdiitti gaafe. Ganna jaatamallee ganna dhibba jaallee ati. Ima ene kiamu sana illa yom never. Ummata bukan sampai sekarang. Jangan. Gila gara Fadi asli. Ati lammeeffachuu yaada qabda. Abbaa abdii dogoggoraan jaartii biraa fuute Nasraa tana lammeeffachuu yaada qabda amma akkatti artawaa isii dubbatu. Aboo ani wanni na gubee wanni takkaffaa na gubee na ajjeese bishaan humnaa fudhannaa abiyyi kingi maarree bishaan duraanuu kenna maarree mina baatu nu ehe kacaaqcaaqa kaseetatu kamata kan daji ka hullum ka tookin ka politika ka hullum ka gabba liqaaca. Abbaa abdii maal Nasraani hooggantuu mootummaati moo maal akkamitti Somaaliilaan sababa Nasraan akka itti dubbatte uummata buqqisu itti yaaddaati. Ani video isi irra diuti godhanii irra dubbatanii na gubeerra caalaa wanni na gube. Wanta kan dubbachuu barbaada. Namni hedduun yeroo miidiyaa kana fayyadamu Asli Mahammad ajandaaf hojjeta. Follow barbaadaaf hojjeta. Daawwattoota hordofuudhaaf sooshaal miidiyaa kana guddaan namaa hojjeta. Inni biraa beekamtii barbaadaaf waan garagaraa hojjeta. Ani akka Nasraa Oromoo Gursumitti ani beekamtiis hin barbaadu dantaafis miidiyaa kanarra hin taa'u ani waan waa dubbadhe waa'ee siyaasaa irratti Guys mana kompiiliinkii gora aktivistoota gurguddaa Oromoon qabdu wallolee walii araarsaa jirra uummata rukutama. Tapi gora kompiiliinkii gora akka nama wannoo neetworkiin hin qaqqabne hayyee tufu hin afra. Asli keenya waasiimuu amma girgirrii kana keessaa baanee ijoorratti deemna. Dhimmee nuti irra dubbadhee sanii dhimma janajjanaatii fi yookaan immoo dhimma oodensii barbaadaatii miti dhimma obbolummaa fi oromummaa biyyummaa irratti hin dubbadhes ni galee. Ani kuni mataana ol qaba malee mataana gadi hin qabu ittiin boona sii galee ani siyaasaa biyya deeggaruu baadhus yeroo diinni abiyyi irratti waan hin taane dubbatu du'eetiin bada malee nusooni arras borus jechuun sii galee. Gaafa dubbiin teeti wanni an abbaa abdiiti ibsu abbaan abdii amma otoo har'aatti guyyeroo kana galte biyya galte namni maqaa kanaatiin jedhu hin jiru you are comedian Nasraan sa'aa kana osoo galte wallahi hin fannisan bilxiginnee naga Nasraa jibbitu nama jibbitu qabdu kissii qabdi itti hima itti fufi ani gaafa masaraa mootummaa gaafa masaraa obsi taraan dubbannaa gaafa masaraa mootummaa keessatti uummanni Amaaraa abiyyitti fe'ellee ani ummata Amaaraa akkaan irraa dubbadhee dhimma abiyyi gajjabeessee dubbadhe quba qabdanii ani kana yeroo dubbadhu
siyaasaa biyyi foson taane qubatti hanutti hidhan sii galee farda abbaan dikeena'ee alagaan dhagaan dhawaa jaanis ni galee ani abiyyi badii inni qabu fifin akka nama oromoo taayeeti dubbadha malee abiyyiin nu miidhaa jira akka fadhan haa godhanii jee muraa mataa kiyyaati ittiin dhiisu sii galee asli arras borullee jechuudha. Ani aramee waa'ee abiyyoo dubbates afaan arabaa sirriitti hin beekarraa hin dubbadhaani. Afaan yoonii fi bulchaan Ameerikaa waa'ee abiyyi xiqqeenyaan kaasellee abiyyi gajjabeesseetii waa'ee isaa boonsee dubbadhaani afaan ingiliffaatiin. Siigalee kanii waliin bacaa. Afaan Faransaatu seefama wanni ati hin beekne afaan Faransaa kana isaallee nu baradhitu. Afaan Xaaliyaanii hin beekne afaan Faransaa hin beeka. Siigalee. Wannoo kanallee sirriitti hin beektu afaan Jarmanii kanallee moon irraa gasiraa sirriitti hin beektu. Fixeetiin jira dhagee asli wayin simaan dhagee asli. Kanarratti ani ummata kana takkaa xiqqeesseen beeku saba Oromoo isaan bira dhaabbachuuf moggaa lamaan dhaabbachuu malee. Siigalee amma mucaan kun abbaan abdii kun gorsa barbaada nama hedduu jarjaruu fi nama hedduu humaan beekne garuu komediidha. Komedii yaani gawwaadha siigalee gaafa kan waraanni bilisummaa Oromoo hidhee maallaqa narraa fudhate jee nama waraana Oromoon qabdu xiqqeessaa ture hidhanii maallaqa narraa fudhanii kophee malee naari'an jee abiyyi maaliif tuutan jaa abiyyi maaliif Nasra dubbiin teeti afaan Somaaleeti komediyaanii gowwaa jechuun maal jechuun afaan Somaalee sirrii beekaa komedii eenyu sirrii beeka Abbaan Abdii Sabbaan abdii nama malaamaltummaan isi gowwomsee isinitti taphatu nama waan takka wallaalaan guddisira abbaan abdii nama afaan Oromooti sirriitti waa barreessee waan takka sii maxxansineessin jechuun nuti ilma Oromooti jennee namni hidda isaatii fi miila isaa qaqqallaa miila lukkuu fakkaatu kun tiktaak irra gadhaa beeyana abbaan abdii afaan kamiin na dubbatu abbaan abdii kan akka kophee udaanii irra ejjetanii Oromoon dura fiigaa turte kanaafi asli keenya kanaafi ani Oromoon bakka bu'ee jira abbaa. Aboo abbaan giddii kunneen nu rabbashe silkiin isaa akkuma shaarmuxaa maamatti bira kotu ba'e abbaa abdi abbaa giddii. Kana asli maamma. Deemi kiniinii kee gurguradhu waa'ee aktivistoota Oromoo walolan araarsaa jirra. Kanaafi asli keenya kanaaf ani hawaasa kiyyaafin jiraadha yeroo hunda bakka rakkoon jirtura dhaabbadheetiin dubbadha arrallee borulleedha. Ummanni Somaalee jibba Itoophiyaa irraa qaban akkamitti Abiyyi Ahmadii warra Somaalilaandiitiin bilisummaa harkachuu qabdan mootummaa mataa keessanii ta'uu qabdanii ragaan isinii baha je'ee akkamitti Somaaliyaa jalaa baasa jechuudhaa fi ummata keenya miidhaa jiran siyaasaa Somaaleedhaan yoo sirriitti hin beekne isinii galee. Kanaaf rakkoon Somaalii fi Oromoo jidduu jirtu asli akka qorachuu dandeessa waan kana nama gurguddaas deemtee gaafachuu dandeessa. Somalilandin Somalia waan bareedduu kana fuula duratti ilaala hayye abiyyiitu tokkummaa Somaalee balleesse jaaniiti kanaaf abiyyi Oromoodha mootummaa ta'uus Itoophiyaadha janii miidhu jira malee fiidiyoon bishaan keessan yoo diddan waan feena rabbuufannee irraa fi anna gara biyya keenyaa ji'eef ummanni keenya miidhamaan jiru hawaasni kiyya akkasi beekuu qabaa isiniifin jiraadha Oromoo yeroo hundaani ammoo Oromoon beekuu qabdan amma waan nu barbaannu waan jedhu Nasraa teenya waan jedhu Nasra atille Nasra atille artisti Oromooti aktivisti Oromooti qarree Oromooti abbaan abdillee akkuma tu jette komediyaanii Oromooti qeerroo Oromooti warra duraan wal jaalataa ture amma jireenya mataa keessanii jiraataa jiru mungkin jaartii lammaffaa si godhachuu osoo barbaadu wal loluun mala sitti aaruun mala wayinaaffan jiraatuun mala dubbii keetii kabbaa abdii kana keessa I'm so sorry jedhiin ingiliffaan dhiifama wal gaafadha jechuu barbaadete. Eenyuun? Abbaa abdiiti. Abbaa abdiiti jechuun kopheetii jaan gabbeedhuun godhan jennaan. Oromoo akkasi buqqaatee manarraa buqqaatee manni irra gubatee taan mormarraa ciruu jiran sababa taas baatee waa borciteef jecha namni meeqa lubbuun isaa bahu jiru uummata saniin soorii jedhi malee anaa miti. Wusha. Soorii anaan jetta soorii. Anaan jetta deemu uummata Oromoo kaa hargeysa keessa mormarraa ciruu jiran saniin soorii jedha anaa miti. Maas baatee waa borcite maalti siinga jireenya nama. Jireenya mataa keetiin dalagachuu jirtan nama Oromoo jiraatu. Deemu Oromoo Soomaalii keessa fixu jiran san soorii jedhiin anaa miti. Ori kan akkas bayi afaaniin albaisiin jedhe afaaniin albaatii namni osoo afaan Soomaalii hin beektu Oromoon tun miskiina beekta.
waan isiin afaan albaate osoo dhageettanii wallaahi soomaniin guutuun akkana Oromoo kakachuu jirti sababa isii mootummaa waa'ee akkasii kan dubbate bishaan keessan isinirraa fuudhan Abiyyi King salaam kumaatti waa'ee Abiyyiitiif bishaanii isiin gahe warra waliin maxillatteessee waliin hojjeta mara duqeeta. Qonnaa qabuuni seenaa sibiraa. Koi Devi te baata natra inni miut godhadha se amma Devi siif ka daqiiqaa tokko guutuu si arrabsee baata sodaattee jira. No atis waan akkana dubbii ijoolleen deemta nama baktii karaa bar mana keetii walitti dhufneef malee nama kana kan kophee lafa keenya hin beeku kopheeti jaan isaan riyyaami mana doktora walitti dhufneef hawaasa ibsu jira malee ani isaa wajji dubbachaa jiru garuu gaafaan Keeniyaa dhufee baaddi muka magaalaa walakkaa jechuun si hidhee miila kan jala si gaggarafa viidiyoo waraabaa qophaa'ine kanuma deebisaan isaatiin nagaan jiraadha.